guyyaa tokko maqaa amantaa keessanis sin kadhadheen beeku guyyaa tokko fuula keessa fuuldura dhaabbadhee adaraa waaqayyoo adaraa rabbii siniin jedhee hin beeku har'a garuu siniinan jedha sababni siniin jedhuunis na dhaggeeffadha hundi keessanuu jechuudha namni keessattuu jireenya biyya namaa kana beektu adaraa sagalee kiyya kanan dabarfatin nama 3 nama 4 nama 5 sheerii godhiitoo ijoollee kana akka dhaqqabanii hidhaa keessa jiranii hidhaa kana keessa baasan taasisa keessattuu ijoollee Suudi Arabiyaa Riyaad keessa jirtan warroonni sagalee jajjabaa qabdan himbaasillee hin ilaallata warri himbaasii keessa illee jirtan adaraa ijoollee kana dhaqqaba ijoolleen kun kana bichaa miti kaleessa faa ijoollee meeqa nu biraa daffaramee akka barbaadanitti taphatanii qoshaasha keessatti nu gataa jira jedhanii imimmaan buusanii sagalee naa qabde micayyoon tun jechuudha micayyoo tan ammoo kanan ani bara intala wallaggaati takkittiin samoona tokko nu bira warri kiyya kun sargii qabaa dhuftee akka tasaa jabaadhu asumatti hojjetadhu jedheeni birrii haramni nutti baa'isan jette haramni immoo fuutee biiroo sanitti deebiste har'a immoo isaan birriin isaan ittiin galchan birrii 2,000 meeqa haramni kanan kaffallu jettee biirootti deebiste intala ijoollee kanarratti tarkaaffii ilmi namaa fudhanne waan dhalli namaa hin raawwanne viidiyoon na bira jira siniifin erga gara keessatiin adaraa keessan na dubbisaa adaraa keessaa warri sagalee jajjabaa qabdan ijoollee kanaa sagalee ta'a namni dhuguma obboleettii qabdu yoo obboleettii dhabde namni dhuguma haadha qabdu adaraa keessan isiniin jedha dhugaa waaqayyo baay'ee nama ajaa'iba jechuudha hojjaan isaan hojjechaa jiran jechuudha kanaaf ammoo hundi keessanuu warroonni ijoollee kana sagalee ta'anaaf jettanii keessattuu ijoollee Riyaad keessa jirta Suudi Arabiyaa keessa ijoollee kana dhaqqabuudha yaaddan lakkoofsa siniifin kennaa gara keessatti na dubbisaa ijoollee kana dhaqqabaa ijoolleen birriilleen tikeettii maatiin biyyarraa sinii murraa jennaan gadi nu gadhiisuu didanii jedhanii birrii biyyatti cafacafanii akkasanii dhangalaasanii baasanii dhufanii asittillee haqa isaanii dhiiga isaanii dhugaa jiranii adaraa waaqaba adaraa rabbii siniin jedhee jiraani guyyaa tokko fuula keessa fuuldura dhaabbadhee sin kadhadheen beeku waan takkitti jechuudha kanaafuyyuu adaraa siniin jedhee jira sagalee kiyya kana nama 3 nama 4 nama 5 maan taane sheer gootu malee adaraa sagalee kiyya kana bira hin darbin adaraa siniin jedhaan adaraan kiyya kun sinitti haa ulfaatee irriiba sinaa dhoowwu siniin jedha maaliif ijoolleen kun takkittiiffan nan dhukkubeetan operaasyoonii ta'ee isaanuma biratti deebisan immoo hojuma san nagalchan jette hanga hiqqadanii boo'atii jiran imimmaa isaanii kun xuurii sinitti haa ta'u dhugaa siniin jedha ijoollee Suudii keessa jirtan immoo dhugaa siniin jedha ashaangulliitti walirratti taasisaa jira warri biiroo keessa hojjetan jechuudha hojjaa isaan hojjetan handhalli namaa dhala namaati irratti hin hojjennu haramanee ta'anii mataan isaanii gadi garagaree akkanatti dhala namaati irratti kana raawwachaati jiran viidiyoo siniifin ergaa gara keessatti na dubbisaa sagalee kiyya kana dhageechu sheer gootu malee akka biran dabarre adaraa amantaa keessanii siniin jedha ashamaa harka fuunee hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirteetti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu anabboleettiin keessa nagaa guutuun qaba jecha egaa kaarra viidiyoo takkaa walitti deebinee jirra maalidha jechuun keessa hin oolu har'a maal qabattee dhufte siifanni jechuun keessa hin oolu hanga dhumaatti na waliin taana affeerraa kooti egaa kaa warroon immoo chaanaala kee afaaraa taatan sabskraayibii gochuudhaniin maatii koo ta'a isinin jenna warri immoo maatii nu taatan galatooma ulfaadhaa laayikii nu godhaa isinin jenna egaa maal qabadhee dhufe har'a akkuma viidiyoo duraa irratti dhageessanitti ijoolleen keenya shamarran keenya keessattuu yeroo ammaa kan aaddisii dhufaa jiran ijoolleen aaddisii dhufaa jiran karaa daldalaatirraan baay'ee rakkachaa jiru jechuudha Dubaay keessatti illee Saawudii keessatti illee amma kun immoo kan rakkachaa jirtu ijoollee Saawudii keessatti rakkachaa jirti jechuudha Saawudii keessatti rakkachaa jirti dhugaa rabbii jechuudha ijoolleen kun Saawudii keessatti rakkachaa jirti waan hin taane argaa jiru jechuudha dallaalli asii si erga malee biyyarraa si ergee asitti gasii aggaa harrafa malee gaafaati mana gaarii naa qayyar jettee itti dawwaltu si jattuu hin dawwaluu jechuudha sitti hin dawwaluu jechuudha sittuun dawwalu bakka ati jirtu sin beeku jechuudha iddoo itti dawwalteeyyuu si jalaan kaasan isaan silkii jechuudha adaraa keessan obboloota koo adaraa keessan yeroo baay'ee wanti kanan deddeebi'ee mul'achaa jira dallaalaarra hin deemina yoo turtanillee turaatii karuma seeratti hin deemadha jechuudha Enna dallaalli kunoo manachitti si fidee achitti singateera jechuudha. Akkuma viidiyoo duraa irratti agartan kaa kunoo obboleewwan keenya keessattuu shamarran jechuudha baay'inaan rakkachaa jiru biyya kana keessatti jechuudha. Kunoo baasanii karaa irratti gataa jiru. Ijoollee baay'eedha amma kan karaa irratti gatan akka gisee duraan isaanii miti jechuudha. Barri badee jira, biyyis badee jira. Akkuma gisee duraanitti se'ina. Wanti hundi isaatu gaddaramee jira kan duraanii irraa Saawudiin jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Wanti Saawudii
akka gizee duraanii saniiti duraan dubartii takka alatti agartu amma akkuma barbaadetti ala keessa deemtillee dubartiin jechuudha. Anna kanaafiyyuu adaraa keessa seerri badee jira akka gizee duraanii saniiti duraa seerri nama argeeyyuu nama qabee nama galchaa kan ammaa hidhmattillee si ukkaamsu si galchuunis hin jiru. Baay'ee rakkoo cimaa keessa jirti ijoolleen keenya gara dallaalatirraa dhufan jechuudha. Ijoolleen baay'eetu rakkatee hojii dhabanii madaam isaanii gad darbitee alatti gad darbanii akkasitti kunoo karaa irra taa'anii kan boo'an baay'eetu jira. Kanaafuu obboloota keenya akkasiitiif sagalee taanee galchinuu gara biyyaa isiniin jedhachuun jaalladha. Akkasuma immoo obboloota koo adaraa keessa yeroo kana hunduma isinitti himna dallaalarraa hin dhufina. Dallaalli bakkuma barbaadde yoo ta'e asii si fidee achii si fidee biirootti si irraa gafaa achi immoo inteechee jee tokkos jee lamas inteechee jechuudha. Namni dhufee agasii maxaratee si fudhatutti yookiin immoo mateechee jechuudha. Inni akkasitti carraa keessan isin gubanaati carraa keessan biyyumatti yaalaati. Namni si fudhatus namni si seera wanti hundi si guutamee hoo jedhe guyyaa tokko buluu hin dandeechu. Uffanni akkasuma si fudhatu jechuudha gaafa seera deebite jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha obboloota koo adaraa keessanii ijoolleen shamarran keenya baay'ee rakkachaa jiru karaa irratti jechuudha. Deebisanii immoo akkuma mucayyoon jettuyyuu kunoo mucayyoo waan isheen jechaa jirtu argaarta waan isaan irratti raawwachaa jiranii ijoollee gad darbanii namni karaarraa guuree waan irratti raawwachaa jiru akkasuma isaallee waan irratti raawwachaa jiran jechuudha. Innaa kanaafiyyuu obboloota koo waaqayyo sinaa eegu of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Baay'ee nama guba dhugaa waaqayyo jechuudha. Ijoolleen keenya biyya ormaatti gini hanga yoomiti hanga yoomi biyya ormaa keessa akkaatti dalgaaggaamnee maallalamnee jiraannan jedhee barana gaafii natti ta'a dhugaa rabbi. Nama waaqayyoomtu nu hojii yaa ta'u nagaan biyya keenyatti nu haa galchu adaraa keessan obboloota koo of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Waaqayyo sinaa eegu hunduma keenya nu haa eegu. Nuti biyya ormaatu nuti dukkanaa barre dhugaa rabbii dukkanuma jechuudha. Achi gadi baatu kara deemtuu hin qabdu biyya keetii miti jechuudha. Kanaaf obsinee dabarsuu qabna. Akkasuma immoo ijoolleen dhaamsi isinii qabu ijoolleen addisii dhuftan adaraa keessan hin baddanii yoo manni sii ta'uu baate mana san qayyaradhuu yaali yookaan biiroon kee biiroo shaggaarraa dhufte ta'e jechuudha. Malee hin badina adaraa yookiin ijoolleedhaan wal ta'an dhabneettanii yookiin madaama wal ta'uu dhabneettanii hin badina jechuudha. Hojiin takkaa hin jiru kumaa amma ijoolleen keessattuu amma yookiin addisii dhufan kun hin beekanii ijoolleen dhiiraa jala jantee sin baasuu dandeessi akkasuma immoo atis hojii dha'uu sin jedhasitti fakkaate si baasuu danda'u. Gaafati baate hojiin hin jiru jechuudha. Saudii keessa hojiin hin jiru. Namni takkittiin ka hojii nama addisiidhaan fudhatu hin jiru. Dhugaan jiru jechuudha. Amma ijoolleen tokko hin jiru malee hin jiru jechuudha. Ishiidhayyuu kan jirtuyyuu kuma faasiin jedhu kumaaf 200 kumaaf 300 isaayyuu la maalii hojjenne nadaafaa hojii faasiin jedhu ishee nadaafa fi nyaata hojjechuu isaa hojjisiin jedhu. Baay'ee akka gizee duraanii isaanii mati Saudiin baay'ee tabalaashofteerti jechuudha. Kanaafuu sadhaayii adaraa keessan of eeggadhaa ijoolleen dallaaran dhufaa jirtanii asitti arraagafamtanii dhugaa rabbii homaan beektan maaltu beekaa dhugaa ani isinii addisii dhufe dhiisati anumaa biyya kana keessa ture hin beeku dhugaa rabbii adoo gadi bahee hin beeku ani karaatti deemu hin beeku dhugaa rabbii isinii jedha anumti keessa ture hin beeku jechuudha maaliif ani kana hojjedhu mana keessa manaan bahu mana gochaa ala keessa oli gaddeema mana gochaa shaaree keessa oli gaddeema hin beeku jechuudha la. Anumti keessa ture sun hin beeku jechuudha. Isin addisii dhuftanii alatti kan gad darbanii soduu anaatti gad darban hin beekee bakka takka deebi'ee dhaqadhu jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha. Ta'us immoo hanga tokko ijoolluma keessa turre kanallee wayyaa bilbiluma waliillee hin beekna walii bilbilannaa isin immoo homaallee hin beektan waan ta'eef adaraa keessan isiniin jedha obboloota koo of eeggadhaayii waaqayyo sinaa eegu jechuudha. Shamarran keenya bakkuma hundatti carraan keenya waan akkana ta'eef hin beeku garuu nu dabarti moo nu hin dabartu akkanumatti nu hafti. Waaqayyo matu beeka hundumaayyuu waaqayyo nagaadhaan biyya keenyatti nu haa galchu isiniin jedha obboloota koo adaraa keessan of eeggannoo godhaa ijoollee keessanii yoo fira taatan lakkoofsa walii kennaatii wal barbaadaa lakkoofsa wal qaqayyaraa yoommoo kan manni sun badaa ta'u ta'e lookashiin warratti ergadhaa manni sun kan badaa ta'u ta'e lookashiin nama sanii warratti ergadhaati. Akkasitti illee wal gargaaran jechuudha. Lookashiidhaan illee wal gargaaruu dandeessanii karaa akkasiitiin wal gargaaruu dandeessan jechuudha. Namni warri fakkeenya maatii ati bira hojjettu badaa yoo ta'e lookashiin hiriyoota keessatti ergadhuuti teechifadhu jechuudha. Waan ta'an hin beekanishi akkasii isiniin jedha obboloota koo akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu hunduma keenya ijuu waaqayyoon haa ta'u nagaan biyya keenyatti nu haa galchuu isiniin jedha obboloota koo. Kana waan baay'ee nama gaddisiisu ijoollee keenya baay'ee jechuudha. Dubaay keessattis akkanatti irratti taphachaa jiru asittis harkatti irratti taphachaa jiru
maal jenna ka rabbii fuudhu gaa waaqayyo jechuudha baay'ee maal ta'e carraan keenya rabbi carraa badduu dhalanne dhugaa rabbiin nuti shamarran kun carraa badduu dhalanne na akkasii siniin jedha obboloota koo hundumti keessanuu waaqayyo isin wajjin ta'uu isinaa eeguu siniin jedha ka dhaamsi kiyyaarraa isa kanaadha hundumti keessanuu immoo waliif sagalee ta'uu yaada hundi keessanuu jechuudha akkuma viidiyoo wanoo xixiqqoo argatan tan irratti sagalee waliif ta'uu yaada gara tokkitti gara feesbuukaa yuutuub warra miidiyaa qabdanii walii ta'a sagalee jechuudha nuti yoo wal bira ejjenne malee namni bira ejjitu hin jiru nuti yoo waliin birmanne malee namni birmatu hin jiru innaa dhageessanii jirtanii waaqayyo hunduma keenya hojii ta'uu waaqayyo isinaa tiksuu adaraa keessan obboloota koo fingatinaa isiniin jedha dhaamsi kiyyaarraa isuma kana isiniin jedha kanuma isinii dhaamuu barbaada hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti immoo warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabskraayibii gochuun nu jajjabeessaa warri immoo yaada fi qeeqa qabdan koomentiitti barreessuun dagatinaa akkasuma gaafisoo qabaattanii barreessuun dagatinaa isiniin jedha har'aaf kaayyaanan hin qabadhee dhufeessa kanaadha jechuudha hanga viidiyoo biraa immoo walitti deebinee wal bohaarsinutti nagaanaa ta'aa fayyaanaa ta'aa isiniin jaalladha isiniin kabaja obboloota koo yaa gaarii naa qabaadhaa hundumti keessanuu jechuudha isiniin jaalladha waaqayyo mana irra caalchisee isinaa jaalatu isiniin jedha kaa jabaadhaa hundi obsaa waan hundumaa obsanii keessa darban malee akka garaa nama ta'en ta'an jedhani waa hunda yoo obsite sii